Isa ulamaan keenya haramaa faraarratti walitti deddeebisaa jiru kan keessaa waan daganne qabna. Waan daganne guddaa tokko qabna. Tokko yatiima ta'uu kee na agarsiisa. Akka zabanni kuni zabana uummanni yatiimaa abbaan qabu waan abbaan qabne irratti abbaan barbaade keessuma haasa'u wayi fakkaata. Waan yatiima wayii hin jiru. Waan yatiima kana bar namni mataa qaqqabateetuma ofitti qabee ajirii qaba jedhee ajirii qaba jedhee qomoo ofitti qabee ergamaan rabbii fi yatiima ofitti qabu kana jedhaniiru jedhameetuma deemama akkana natti fakkaataa natti. Maaliif jettee hojjetan immoo wanni haramaaf halalaa gisee ka'e muhimmiidha yeroo kamiinuu ka'uudhuma qaba. Yeroo kamiinuu ka'uu qaba yeroon filattu siin. Ajandaan dursameeti si ga'ee awlawiyyaataa fi inni kaan walitti ilaalameetuma godhama yeroo kamiinuu ka'uu qaba hin ka'allee gaaruu. Akkitti yatiima ta'an tokko akkuma nama jedhee ka'e ulamaan gisee kophaa gadi ba'eetuma bal godheetuma waan barbaade jedhu waa lama nutti oomishan. Rakkoo lama nutti oomishame amma. Wallaalaanii amma ulamaa Harargee jedhama. Ulamaa Baalee jedhama. Ulamaa koo jedhaan jiru namni. Inni ijoolleen Arsii haasofte ulamaa koon jedhu ulamaa Arsii jedhaa jira. Akkana buufannedha. Agartanii yeroo ulamaan Jimmaa ta'u ulamaa Jimmaatu jedhama. Malee ulamaa koo jedhaan jiru namni. Kana oomishanne dhagee. Akka ijoolleen keenya ulamaa koo hin jenne godhame jechuudha sa'aatii kana keessa. Kanammoo an deemee biraan naqu ulamaadhuma keenya godhe. Akka ulamaa koo ijoolleen hin jenne kan godhe ulamaa keenya. Dhiifa malee naa godhan of olchaa akka wallaala kootiitti garuu akkanatu naa galee maal dhiifa akkana jettanii silaa utuu ulamaa koo ta'e maal akkanaa godhuun isinitti himu. Utuu ulamaa koo ta'e wallaalaa ta'e naasaa jira. Waa tokko hin beekuun naasaa jira. Ulamaan kan koo wal waama. Gaaddisa qaba gaaddisa jalatti wal argu. Yeroo fillee kun gaaddisa qaba gaaddisa keessatti wal argu jalatti wal argu qaba. Harargeen Jimmaa waamuutti maa haajaa keetii yoo sagal deebi'aa ooltaa haajaa keessanii yoo meeqaa addisaa baa dhufaa ooltu faranga keessanii baaftanii utuma baajjetallee dhabdanii dhimmi kunis yaachisee jennaan yoo inni baha baalee ilamee ulama baaleetti bilbilee kottu mee haajaa wayi mari'annaa marii uummata irratti dhiitee kan harkaa malaas na kottu. Ila si galee inni Gujii jiru inni Boorana jiru inni Jimmaan jiru inni wal waamee yoollee baajjeta barbaachise illee waammee kaffalchiisu attaa. Si galee waa biraatiif mari'ataa ba'e ajandaa godhee yatiima ta'uu inni si agarsiisu hundinuu gabbayee kophaa irratti fatwaa banase bal hundinuu gadi beekaa keenya immoo beekan beekan afaan lamaa sumnaan kan eenyu fudhata gaa wallaalaan kan eenyu fudhata akki silaa ta'u inni hin ta'u jedhus inni hin ta'a jedhus bakka tokko arguu barbaanna fila bakka tokko dhufeeti gaaddisa qaba si galee isii kanallee gaaddisaa isii kanallee gaaddisiin isii kanallee nu ta'uu deema hin dinne.